Naannoo Oromiyaatti misooma qamadii irratti hojii xiyyeeffannoon hojjetameen bu'aan qabatamaa mul'achaa jiraachuu biiroon qonnaa naannichaa beeksisee jira. Oomisha qamadii waqtii gannaa ilaalchisuun Addis Miidiyaa Neetwoork Addis TV waliin turtii kan taasisan itti aanaan hoogganaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Barisoo Fayyisaa naannichatti waqtii gannaatiin lafti hektaara miiliyoona 1.7 oomisha qamadiin misoomaa turuu himanii jiru. Naannoo miliyoona 6.4 karoora keenyaa waliigala kan karoorsinee hojjechaa turre hojii misooma hundaan jechaadha gosa oomisha hundaatiin kana keessaa miiliyoona 1.7 qamadiidha jechaadha. Sanyiin filatamaa oomisha qamadii ji'ootaan duratti maasii qonnaan bulaa irratti faca'ee ture yeroo ammaa saffisa olaanaan sassaabamaa jiras jedhan. Qamadii irratti xiyyeeffannaa addaatiin akkuma isinis beektan hojjechaa jirru yeroo ammaa oomisha waliigalaa keessaa naannoo miiliyoona 2.5 walitti qabuudhaaf kan gahe kana keessaa guyyaa kaleetti miiliyoona 2.1 walitti qabuu dandeenyeerra gahee guddaas keessaa kan qabu naannoo parsantii 65 irraa jira amma qamadii ta'uu isaati. Damii qonnaatiin keessattuu misooma qamadii waqtii gannaa fi waqtii bonaatiin hojjetamuun bu'aan qabatamaa argamaa jiraachuu kan eeran obbo Barisoo gosa qamadii sanyiin isaa filatamaa ta'e akka oomishamu taasifamaa jiraachuus siman. Inni hojjetame kun yeroo ammaa bakka baay'eetti sadarkaa fooyyarra kan jiru ta'uu isaati kan laallamee qamadii kana hojjennu qamadiin daabboos qamadii akkasumas paastaa mokoroonii saddatti baasnee kan hojjetamaa jiru waan ta'eef yoo xiqqaate karoora keenya keessaa gara walakkaatti kan ta'u isa kana jechaadha. Waan guddaadha miiliyoona 2tti waan dhiyaatu kana makaasaa jiru waan ta'eef kumtaala miiliyoona 50 olis asirraa kan argamu qamadii kan argamu waan ta'eef Adeeman xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jiraachus qabuutti jirra. Yeroon keessatti argamnu qonnaan bulaa naannichaatiif yeroo murteessaadha kan jedhan itti aanaan hoogganaa biiroo qonnaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Barisoo Fayyisaa qonnaan bulaan qisaasama yeroo malee oomisha isaa ji'ootaaf irratti dhama'aa ture sassaabuun irraa akka eegamus hubachiisaniiru. Qonnaan bulaan kan yeroo kana yeroo baay'ee murteessaadha yeroon kuni ganna kan hojjenne gaditti yeroo hin taane jechaadha. Kanaaf qisaasama yeroo hambisne qisaasama oomisha hambisuu akka dandeenyu yaada keessa galee humna namaatiin bakka walitti sassaabamu humna namaatiin dambi sassaabu bakka makaanaayizeshinii duratti kaasnu kan kan baatan dambi sassaabee galchuu rooba jalaas galchuu aduu jalaas galchuu fi erga galchee boodas immoo eegumsa barbaachisu gochuun murteessaa waan ta'eef asirratti oomishuu qabna. Kun akka ta'uufis ogeessonni biiroo qonnaa Oromiyaa sadarkaan jiran gara hawaasaatti seenuun itti gaafatamummaa isaanii bahachaa akka jiran hiramee jira.